hordoftoota chaayinaalii kiyyaati. Nagaan koo kabajaa isin haa ga'u jecha har'a immoo viidiyoo haaraadhaan dhufneerra jechuudha. Kunis maal yoo jettan akkamittiin Gmail yookaan email accountii banachuu akka dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Akkuma beektan kun chaayinaalii haaraadha. Zan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa dhaamsa keenya. Gara viidiyootti yommuu dabarru Gmail accountiin kun maaliif nu fayyada jechuu dandeessu? Faayidaa isaa keessaa inni tokko sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamuuf nu fayyada, akkasumas online work hojjechuuf baay'ee nu gargaara jechuudha. Then mobaayila keessan irraa appilikeeshinii Gmail jettu kana barbaaddu yookaanis dhuftaniitu search bakka jedhutti Gmail jettanii barreessitu. Gmail yeroo jettanii appilikeeshinii isaa isinii dhufa, then click irratti goona jechuudha. Click yommuu goonu pilaatfoormii akkasii nu dhufa. Kanaan booda sarara sadii karaa harka bitaatti argamtu erga tuqnee booda tuqaa asii gadi agarsiistu kana tuqna jechuudha. Sanaan booda add account or mallattoo ida'uu kan fakkaatu irratti click goona. Yommuu click goonu filannoowwan akkasii nu fida. Kana keessaa Google kan jedhu kanarratti click goona jechuudha. Yommuu click goonu barbaadeetu confirm your pattern jedha. Pattern keenya akka itti galchinu nu gaafata. Akka mirkaneessinu jechuudha. Then isa yommuu dabarru hin barbaada. Erga barbaadee booda nu fida jechuudha. Sanaan booda processii jammarra jechuudha. Akkamitti banachuu akka dandeenyu viidiyoo isa dhufu irratti immoo akkamittiin imeelii duraan nu jalaa bade deebisnee itti fayyadamuu akka dandeenyus wajjin ni ilaala jechuudha. Then email or phone iddoo jiru dhiisneetu next irraa gara bitaatti create account kan jedhu jira. Then create account tuqna. For my personal use, for work or my business kan jedhu jira. Then for my personal use kan jedhu jira. Ani zim jedhee isinitti agarsiisuuf sila ta'ee fi bakkala negera bakkala negera yookaanis tulluu teek isin maqaa barbaaddanitti galchuu dandeessu. Tulluu teek jedheeraan next kan jedhu kanan tuqa. Next yeroo jennuuni basic information akka galchinu nu gaafata. Manzi iddoo jedhu irratti ji'a keenya guunnaa jechuudha. Dhiirri keessan waggaa 18 ol osoo gootanii baay'ee ariifidha. Kan baay'ee gaariidha jechuudha. Gender jedhu dhaala keenya female or male itti galchina jechuudha. Then next kan jedhu kana tuqna jechuudha. Interneetii keessan irratti hundaa'a. Interneetii keessa fast yoo ta'e dafee isin keessummeessa jechuudha. Then tulluu teek kan jedhu kun akkuma argitanii jalqaba irratti nu dhufeera jechuudha. Tulluu teek isa jedhu kanarratti click goona. Yoo barbaadan isin teek@gmail.com isa jedhu fudhachuu dandeessu. Garuu akka fedha keessan irratti hundaa'a. Ani tulluu teek isa jedhu kanarratti next irratti click godhee next godha jechuudha. Then yommuu next jennuuni akkuma argitan hordoftoota chaayinaalii keenya kiyyaa teek paaswordii akka galchinu nu gaafata jechuudha. Paaswordii kana baay'een galchuun ijoolleen baay'een hin dogongorre jechuudha. Paaswordii kana yeroo galchinu irraanfachuu hin qabnu. Maaliif yoo imeeliin keenya nu jalaa bade karaa ittiin argannu keessaa inni tokko paaswordii keenya yaaddachuudhaani jechuudha. Then paaswordii yeroo galchinu zim jenneetu hin galchinu jechuudha. For example zim jedheetu hin galchee naan fudhatu jechuudha. Akkuma argitan kun dogongore jechuudha. Please choose a stronger password jedhe. Try a mix of letter, number and symbols. Waliin makiitii paaswordii kee galchii jechaa jira. Then paaswordii yeroo galchinu wal keessa
waliin magneetu galchuu qabna jechuudha. Yookaan lakkoofsa qubee fi wantoota simboolii adda addaa keessa galchine paaswordii keenya strong goonee galchuu qabna jechuudha. Kunis maaliif qalaalumatti akka iimeeliin keenya nu jalaa hacking godhamne nu gargaara jechuudha. Zan as dhufneetu ani maqaadhuma isaatiin akka hin irraanfanneef waan na gargaaruuf tulluu at take yookaan immoo tulluu at 1 2 3 4 masalaal gootanii akkasitti karaa salphaa ta'een iimeelii keessan paaswordiin isaa akka isin jalaa hin banne gochuu ni dandeessu jechuudha. Zan erga kana gootanii booda next kan jettu kana tuqxu jechuudha. Akkuma argitan moobaayilii keenya akka galchinu nu gaafata jechuudha. Zan asitti lakkoofsa kooddii biyya keenyaa waan jiruu fi duwwaas ta'uu hin taane 9 jenneetu lakkoofsa keenya itti barreessine jechuudha. Aan isinitti agarsiisuuf sila ta'eef yookaan waan ta'eef irra nan darba jechuudha. Isin moobaayilii keessanitti galchitu zan next kan jedhu erga tuqxanii booda confirmation code ni ergama. Zan isirratti erga guutanii next kan jedhuun hojjechuu dandeessu. Ani skip kan jedhu tuqa jechuudha. Kunoo akkuma argitan tulluu take kan jedhu kun naa dhufeera jechuudha. Zan next jedhaan jechuudha. Next yommuu jedhu asii gadee roll gootu I agree kan jedhu dhufa jechuudha. Zan isarratti nan tuqa jechuudha. Barbaadeetu nuuf dhufa jechuudha. Iimeeliin keenya inni banne haala salphaa ta'een argachuu keenya ni dandeenya jechuudha. Zan iimeelii keenya aappii isaa kana irraa balleessineetu iimeelii yookaan Gmail account jedhu sanatti application isaatti deebina jechuudha. Akkuma dura goonee sarara sadi kana tuqna. Yommuu sarara sadi kana tuqnu kunoo akkuma argitan hordoftoota chaanaalii kabajamoo hordoftoota chaanaalii keenya akkuma argitan tulluu take kan jedhu kun nu dhufeera jechuudha. Iimeelii karaa salphaa ta'een barachuu dandeenyeera jechuudha. Gooldiin nuuf ergeera akkuma argitan tulluu finish setting up your new Google account jedha. Akkuma argitan dhumeera jechuudha. Finneer haala salphaa ta'een karuma salphaatiin email accountii godhanneera jechuudha. Tulluu take @gmail.com kan jedhuun nu dhufeera jechuudha. Akkuma ani amma isinitti agarsiiseen banachuu ni dandeessu karaa salphaa ta'een. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa jedha. Like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Nagaatti.